namni takka dogongoraan illee viidiyoon saayanii sin jechuun kun dhalaa wajjiniin takkii wal dhungataa namni ba'a. Ati nama sanii miti hin beeka. Garuu jaalallee kiyya jettee nu barsiistee hin beektu. Sitatiidhaan dogongortee waa gootee hin beektu. Of eegdee deemtamoo. Sistemii itti fayyadamtu nu himi. Yaani jaalallee qabdamoo hin qabdu. Garuu yaani sorry kun private keeti yoo feetanii deebistaa yoo feete hin deebistu okay? Private keesi gaafachuu koo garuu dhiifama guddaa. Garuu tummoo bakka na cinqee. Asuma jaalalleen isaa dhuftee waliin jaallanneere. Otoo garuu otoo waaqayyoo. Otoo suuraa akkasiin irratti argatanii amma. Oromoo miti simdhiisanii bara. Rabbi nu haa eegu waan akka. Yoo dogongoruu jettee illee dogongorii sii galee yeroo masitti rakka jedhee of qabe akkanatti. No. Nafsee tamalas jedhi nafsii kee akkasitti qabadhu laal. Wal ibidda keessa obbuusuu sii wayya. Dhugaa walla garuu akka mataa kiyyaatti nama si jibbu injira jedhee yaadu. Namootuma sitti naafanutu si tuqani malee wallaahi isiin kun waan feetee balleessitellee Oromoo waan sin jettu. Waan akkasii gooti jedhee yaadu. Wallaahi akka yaadutti garuu of eeggannaan bareeda. Yaw rabbumatu nameega. Mbe waan akkasii moo ganaan ani umuriidhaanis xinnoo. Yani ani gisee si argu yoo waanuma dhalaatti dhiyaattee iyyuu maddii siyyuu dhungattee natti hin fakkaatuun koo hawaa biraa godhuuti. Yaa waan gootee hin beektuuni. Iddoo kana minaaman? Dhungattee? Fuula irratti minaaman? Dhungattee beektaa jechuudha. Bakka sana yoo dhungattee bakka biraas nama dhungattara jechuudha. Hoi jadi harkana kana jadi kaza dubbisi. Ne? Akana madrak irra Korea wal gayu irufte na nan jira. Nama maki je amma. Oni dufa amma. Ayye maki. Boy gawa. Galatoma galatoma. Hundumti keessan galatoma waan naaf hirtaniif jecha isin qabu. Walaloon qabadhee dhufeettiin aanaa. Hin barbaachisu maal taansa sila. Harkaa balleessitanii bar. Baay'ee roobeen hin deema. Ayye. Kottu bareeddu yaadama. Intala gurbaa koo ani sin jaaladha akkuma ani sin jaaladha akkuma. Baalee roobee. Wanti nama dheessee na harkaa badee dhiifama na fudhi. Diya kuduraa harkanatti dhodhooyte kanatti harkanatti dhodhooytan akkamitti ariin. Madrak irra baate onni ente akkasi godhatti. Ayinan godhatu garuu na hedduu akkanaaf dhoytan. Ma wasir bisin jenne nun. Haasaya godhi siin jedhe malee. Walaloon koo jaalala ja'a. Shee. Jaalaltii anaaf kan duraati. Baay'een jaaladhe gurbaa. Gurbachi illee hedduu bareeda diimaa akka timaantiin. Ayye.
ما منك of قوتها ماسك إنها جالت شو هيسا قراتو جو نجا كافن كيسي ساركي غو أي أكبو no way أكبو جاني في متكانين دبتا جرو يمو إساكو يرانكو روزانا قافت nama hamisuuf maal deemtoo adiraa oromummaa isaa waan akka waan biraa jeemaa fudhatta kaleessa maal jettee dubbatte uummanni hundi si dhaga'u ture bar waan ati jette nama dhibba meeqaa si dhaga'u ture 700 jira nama hedduu si dhagee waan ati jette gaayis maal jee ture kaleessa anoo maalin jeen ture barreessaa warri jirtan jecha keeti sirraa hubadhee kee yaa makki gurbaan kun waan inni keessa jiru amma bakka inni jiru ani waanan godhu nabe yaa amma yoo naatti fakkeenyaaf kan kaleessa fakkeenyaaf mubaarikee kan waa'ee mubaarikee dasiin jedhe sana natti fakkaata. obboleessa koo dhaggeeffadhu ana afaan oromoo tokko naasa'u 2 3 4 naasa'uu danda'u jechuudha nama dhukkubsatee sireerra ciisee jira waggaa 4 guutuu ilma dhiiraa kamiilaan deemuu hin dandeenye kan biyya abbaa isa galchuudhaaf guyyaa itti qabachuu deemnutu jira rakkoo keessa jira isa gargaaruu deemna ka'aati immoo nuuf gargaaraa jechuun jirtu kuni saayiba keetiif dhimamaa jirta abbaan dhimmaatu haasawaan jiru abbaan dhimmaatu hin dhufne as biratti jechuudha guyyaa 3 guutuu siinna cinqaa jira abbaa dhimmaatiin amma kunoo abbaa dhimmaa kunoo si fidee itti aansuudhaan sirba 45 qabaa itti sammuu keessa sirba 45 san qabaa itti hayyee jee furadde waan hundi fixanne mubaaraktu qaamaan bira deemaa na isaa gargaaruuf deemanii jette hayyee bakka isaan gargaaran nutis isaanis tokko haa gargaaranii rakkoon hin jiru jennee fixanne bara yoo ummataa wal baruu taate ummataa walaa baruu viidiyoo bani rakkoon hin jiru